borummoo kara fuulduraati immoo daa'ima godhattu sana hoo dubara hin deessu ati dubaran godhattu yaa gara jabummaa ilma dhiiraa jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo yaa shama harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyatti aansuudhaan egaa har'a obboleetti teenya Kamiilaa irratti gochi badaa wanta hojjetamaa jiruu fi akka namummaa namaa wanta natti dhaga'ame tokko dubbachuutiin dhufe jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti edda waggaa 2 siimii ishiin baafatte siimii ishiin ittiin baafatte sana immoo itti fayyadamaati turte keessa seenaa waa hedduu icciitii garaa ishee itti mattu nama qabaachuutii dandeessi. Icciitii karaa kamiinuu wantoota garaagaraa silkiin namaa kan baatee deemu waa hedduudha jechuudha. Icciitii silkiin kee baatee deemu icciitii yookiin namni takka hin argamne ta'uutii qaba jechuudha. Ani yeroo baay'ee wantin sodaadhu keessaa namni siimii koo yeroo itti fayyadamu namni illee namaan illee siimii koo naa baasaa siimii naa baasaa hin jedhu jechuudha. Maaliif taanaan guyyaa jaalalaa guyyaa akkasiin nagaa qaban wajjumaan jiraatanii wajjumaan nyaatanii wajjumaan dhuganii deebi'anii dhumarra nama nyaatu waan ta'eef maaf taanaan jireenya dhala namaa kana keessattuu garajamummaan ijoollee dhiiraa baay'ee tokko nama jibbisiisee dhufaa jira jechuudha. Maaliif garajamummaan amma kana goo salphina obboleettii keessan kanarraa maal fuutu maal argattu gabaa miidiyaatti yoo ishii baastan waa takka ishii gochuutii hin dandeessan namni eenyummaa ishii ijee jijjiiru hin jiru jechuudha. Garuu immoo isin maqaa ishii balleessitanii akkasitti dhiiga boochisitanii maal isiniif godha bu'aa hin qabu jechuudha. Fuula waaqayyoo duratti isin abaaramaa taatu kara fuulduraatiif jechuudha. Namni haadha qabu namni obboleettii qabu namni boru dubartii faana ciisee ilmoo dubartii nan godhadha jedhu gocha hin taane dhala shamarran irratti tasuma in raawwata jedheetii hin yaadu jechuudha. Shamarree yeroo darbe viidiyoo ishii olii gadi fuudhaa turan keessaa shamarree cimtu sirriitti jechuudha. Akka cimina ishii maalirratti akkan arge namoonni koomentii ishii jala deemanii wanta jechoota badaa barreessaa turan garuu jette maaliifin of ajjeesa jettee baate maaliifin of ajjeesa dogoggoreera dogoggorri koo kun sirrii ta'uu osoo hin taane dogoggora koo dhibbaan itti amaneera. Akkas gochuutii hin qabu dogoggora koo kanarratti immoo barnoota guddaa argadheera itti gadduutii hin qabu jettee gaafa isheen dubbattu argitaniiru otoo ana ta'e ofin ajjeesa jedha laal achi jala koomentiin. Osoo namatti quba qabuutiin dura ani oo maalidha manni koo keessa maaltu jiraa jedhe namni guutuun lafa kanarraa hin jiru jechuudha. Ani guutuudha ani nama qulqulluudha yookiin jechuun kun soba jechuudha. Har'a obboleettii keenya Kamiilaa kana siimii maqaa isaatiin baasee fi har'a immoo seenaa icciitii waggaa 2 guutuu ishiin yookiin hiriyaa qabaachuutii dandeessi yookiin wantoota garaagaraa achi keessatti qabaachuutii dandeessi jechuudha. Namoonni yeroo ammaa footooshooppii kaasanii mormaa ol nama biraa godhanii kan mudhiidhaa gadi nama biraa warreen irreen akkas godhaatii jiran namoota baay'eedha jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya asirratti gochi akkasii yoo sirratti raawwatirree yookiin lubbuu kee balleessuu hin qabdu yookiin mataa kee of dhukkubsiitii hin qabdu yoo dogoggorarree hojjette ta'e viidiyoo ishii sana yoo dhaqxanii ilaaltan namoonni viidiyoo isinitti ergu namni viidiyoo abbaa itti ergu barreeffamaan isinii barreessu footoon isinii ergu kun madadaan ana miti jettee gaafa dubbattu dhageenyetii jirra. Kanaafuu maal jechuutiin barbaade gocha akkanaa gaafa walirratti hojjettan gochi kun gaariidha boruu keenyaaf gaariidha jettanii itti yaaddaniitii beektu obboleettii keessan har'a salphisuu yaaddan malee gara fuulduraa lubbuun keessan maal akka taatu beektu maaliif wal salphisuudhaaf kaannaa maaliif yoon ani dogoggora qabaadhee yoon suuraarree itti erge yoo waa barbaade itti erge maaliif na saaxiluudhaaf kaatanam. Maafi yoon dogoggora korree yoo nama daaluudhaarree wanta akkas godhinaan jedhee ani immoo wanta sana yoo raawwadheetii jiraadhe ergasii immoo deebi'ee yaa obboleettii too gochaan kun gochaa gaarii miti anillee si qoruudhaaf waan ta'eef wanta akkanaa namoota birootiif illee kara fuulduraatiif illee akkasiin barre jedhee gorsa namaa laachuutii qaba jechuudha. Dhalli namaa kan hin dogoggorre hin jiru. Har'a immoo gaafa walharkaa nyaatanii walharkaa dhuganii yeroo hammaa kana wajjin nyaattee wajjin dhugdee arkuma wajjin nyaattee wajjin hin dhugde sanatu deebi'ee si nyaata jechuudha. Kun maaliif ta'e? Maaliif gara jabummaan akkasii maaliif ta'e? Maaliif obboleewwan keessa shamarranii irratti sammuu isaanii gaccabsitu? Wantoota baddaa miidiyaa irratti baasuu dhiisati jechuma xiqqoodhaan shamarra sammuun isaanii ni tuqama jechuudha. Sammuun mucayyoo kanaa sammuun shamara tokko yoo tuqamte gatiin atirraa argattu maalidha?
Gammachuun ati irraa argattu maalidha? Mucayyoo kana yookiin suura sirraa qabaachuu dandeessi yookiin footoo yookiin viidiyoo dhumallee qabaachuu dandeessi. Garuu isa yoo gadi baaste wanta ati gootu omtillee hin jiru jechuudha. Garuu dogoggora duraan darbe irraa ishiin immoo barnoota qabaachuu qabdi. Yeroo baay'ee kaardii namni isin baasetti if fayyadamina. Ofii keessanii baafadhaati kan ofii keessanii baafattanitti isa fayyadama. Waanuma kanaaf osoo hin taane iyyuu wantoota garaagaraatiif amma namoonni tokko otoo siimii maqaa isaaniitii isinii baasanii waan otoo ati balleessaa gooterree abbuma silkii sanaan osoo balleessaa goote sim kaardii sanaan yookiin yakka wayii hojjette abbuma isinii baase sanatti qabama waan ta'eef. Kanaafuu hanga danda'ametti silkii ofii keessaniif itti fayyadamtanii otoo ofii keessaniif qabattanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kinoo har'a gaafa inni iqaamaa qabaatee waraqaa qabaatee ishiidhaaf baasee har'a garuu seenaa ishiin achi keessaa qabdu mistira ishiin achi keessaa qabdu guutuu isaa gaafa nama biraatti ergu maali sammuun kee xiqqoo sitti hin dhaga'amu maal obboleettiin qabdu haadha ishii ji'a 9 si baattee garaatti si baattee oliif gadi jechuu dadhabdee ergammoo si baattee lafa kanarratti si fiddee si guddistee dararri meeqas keessa si darbite sana ishii iyyadattu gaafa dhalaa tokko miidiyaa irratti nan baasa jettee qalbii ishii cabsitee imimmaan shalkanii guyyaa dhangalaastu. Ijoolleen Yaman baay'een isaanii piraankii hojjetu. Ani yeroo baay'ee yeroo ishiin boochuu rakkina wayii qabdi moo rakkinuma jaalalaatiif ishii boochisa moo garuu rakkina jaalalaas ta'uu danda'a rakkina garaagaraas ta'uu danda'a waan ishii boochisu ishiif ishii qofatu beeka jedhee dubbadheetiin ture. Kanaafuu Kamiilaa yoo viidiyoon kanarree yoo dhageesse jechuudha nama cimtuu ta'e shamarree cimtuu ta'e gocha badaa raawwattus yoo hanga barbaade miidiyaatti bedes namoonni baay'een shamarroonni baay'een gocha isaan raawwatan sana gaafa miidiyaa irratti jalaa ba'u kan kara lubbuu of balleessutti kaatanii jiru. Tokko Photoshopidhaanis ta'uu danda'a tokko immoo ofuma keessanii akkas gootaniiti ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni yoo maqaa si busheessuuf ta'an yoo akka ati guddanne barbaadan karaa hedduudhaan maqaa si balleessuu danda'u. Karaa hedduudhaan maqaa si baasuu danda'u. Namoonni baay'ee yoo maqaa si baasan ati of taatee jiraatta malee nama sana taatee jiraachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu shamarree cimtuu ta'achuutti qabda. Hedduutiin jaaladha mucayyoo kana jechuudha. Maaliif taana yeroo baay'ee adeemsi ishiin nama gorsituu fi bakka namni rakkate cinaa namaa gaafa dhaabbattu hedduu tokko ittiin gammada jechuudha. Yeroo hayaat boqattu sana ijoollee ishii qabattee bakka garaagaraa deemte daa'imman hayaat jechuudha. Ishii irratti sirriitti akka nama jabduu fi nama gaarii taate ishii irratti ishee arge jechuudha. Kanaafuu obboleettii kana maaliif gadi cabsuudhaaf deemtu? Cubbuu guddaadha jechuudha. Gaafa nama cabsuudhaaf gaafa shamarree tokko cabsuudhaaf taatan jireenyi biyya ambaatu nama cabsiteetii jirti. Jireenyi biyya ambaatu mataa nama tuqxeetii jirti. Garuu jechoota hin taane gaafa immoo nama tuqxan hangam akka sammuun namaa tuqamu isinuu ni beektu jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo gochaa akkasii hojjettan maali wal saaxiluudhaaf hin kaatina. Maali wal saaxiluurra yoo gorsitanii wal deebistan. Anirree argeera ati dogoggora kan akkanaa kara fuulduraatti arguun qabdu jettanii abbuma sana gorsuutu caale moo viidiyoo isaa ta'u suura isaa ta'u nama biraatti taraa dabarsuutu caale. Nama tokkotti yoo namni tokko yoo tasa viidiyoos ta'e suurri sun yoo harka namaatii ba'e nama miidiyaa madadaati gaa namni yeroo hammaa balleessaa keessa seeniif hin hubatu jechuudha. Isinuma saaxiluuf kaata maaf akka ta'an hin beeku. Siqa namaa kan hin jaallanne guddina namaa kan hin jaallanne maquma kee balleessuudhaaf halkanii guyyaa inuma fiiga. Maali garuu maaliif waliyyaan bakka dadhabbina qabnuttis bakka kanatti dadhabbina qabna bakka cimina qabnuttis asitti cimtuudha jabaadhu yoo namaan jedhan maal qaba garuu yeroo hammaa kana maqaa wal busheessuu fi guddina namaa guddina walii jibbuu keenyarraan kan ka'e nama akkasiin miidiyaatti baasne shamarree akkasiin miidiyaatti baasne yoo dhiirri tokko miidiyaatti ba'e dhimma isaati garuu shamarran qalbiin isaanii baay'ee caba jechuudha. Kanaafuu Kamiilaa jabaadhu waaqayyo si haa jabeessu kara kamiinuu yaa ta'u hin boo'in mataa kee hin dhukkubsin ati immoo shamarree kara fuulduraa cimtuu ta'uutii qabda malee akkasiin bootii hin qabdu jechuudha. Bakka wanti ta'eeraa hin deebi'u waan na ta'eefu namni immoo birriidha yeroo hammaa kana birriidhumaan nu goyyomsa yookiin waan tokko dogoggora keenya erga nurkaa fuudhee booddee yoo birrii amma kanaan galchine yoo birrii amma kanaan galchine namaan jedha birrii sanaayyuu fudhatanii nama busheessuu hin dhiisan immoo beedda birrii isaanii garaa guuttatanii kara maqaa nama busheessutti kun immoo hin ta'u. Abbaa barbaade haa ta'u footoo viidiyoo waan barbaade haa ta'u agan lakkisu malee birrii komeezoo tokko baasee hin kennuuf maaliif hin kennaaf eenyuun godhe sana balleessaan godhe sana.
gaarii godhe osoo hin taane balleessa sanarraa barnoota guddaa argata dhalli namaa jechuudha. Gochaa badaa tokko yoo balleessite waa sanatti gadduu osoo hin taane ani nama eenyuti jettee fuula waaqayyootti garagaltee waaqayyo kee kadhattee fuula waaqayyootti deebitee akka balleessaa goote sana waan beektuuf isa kadhachuutii qabda jechuudha. Kanaafuu Kamiilaa abshir jabaadhu siin jedha. Egaa warreen maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa, warreen immoo maamila koo hin taane koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Egaa obboloota koo gorsaaf qeeqa yoo qabaattan bifa koomentiitiin na barreessaa. Ani immoo isiniif deebisuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa.